Attam jirtu daawwattoota keenya chaanaalii keenya Ayyuu Wiixaamii kan daawwachaa jirtan. Ani Ayyuudha. Chaanaalii kana irratti wantoota garaa garaa nyaatota adda addaa mana keenya keessatti haala salphaan hojjechuu dandeenyu qabadheetan gara keessan dhufa. Viidiyoo keenya darbeerraa akka irraa barattan akka mana keessanitti yaaltan abdiin qaba. Kunaarra immoo wanta haaraa qabadheetan gara keessan dhufeera. Akkamittiin goonee bullaa mana keenya keessatti firfirii goonee hojjechuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Firfirii bullaa kan hojjechuudhaaf kan nu barbaachisu immoo jalqaba irratti qullubbii diimaa, timaatimii, bullaa, barbaree, zayitii, kororimaa daakamaa fi ashaboo daakamaadha jechuudha. Namoonni chaanaalii keenya subscribe hin goone subscribe godhaatii maatii keenya ta'a wantoota hojjennu hundumtuu akka dafeessin qaqqabuuf mallattoo bilbilaa itti bu'uun dagatiina. Yaada keessan immoo wantoota sirreessuu qabnu immoo koomentii irratti nuuf barreessaa isin jenna. Amma gara hojii isaatti seenna. Jalqaba irratti waadduu keenya irra kaawwannee ifanna. Isaan booddee immoo qullubbii diimaa keenya haala barbaanneetiin kukkutanna jechuudha. Qullubbii diimaa keenya kukkutachaa jirruuti waadduun keenya waan nu ho'aa jiruuf zayitii naqanna. Zayitii keenya hamma barbaannu ergatti naqannee booddee erga qullubbii keenya akka kana haala kanaatiin kukkutannee booddee waadduu keenya irratti qullubbii keenya akkasitti kukkutannee fuuneetti naqanna jechuudha. Qullubbii diimaa keenya haala kanaatiin kuttanneetti naqannee booddee sirriitti akka zayiticha faana nu bishaatu goona jechuudha. Timaatimii keenya fuuneetu yookaan affeeluudhaan yookaan immoo akkasumatti sirriitti kukkunnee erga daakuu qabna jechuudha itti godhachuuf. Kunoon haala kanaatiin sirriitti kukkutee erga daakadhee booddee akkasitti timaatimii tokko akkasitti qopheeffadheera. Inni shunkurticha faana shunkurtiin gosa haala kanaatiin dhaabaa jiruuti. Timaatimicha gara shunkurtichaatti itti naqadha jechuudha. Timaatimii keenya qullubbii keenya sirriitti akka inni walitti nu bishaatuuf akkasitti waliin makanna jechuudha sirriitti. Isaa booddee barbaree keenya xiqqoo shama amma barbaadan itti godhachuu dandeessu. Akkuma yeroo kaan firfirii fa'aa qulaallanutti akkuma kanaatti barbaree keenya itti godhannee seerumaan isteeppii sana eegaa qulaallana jechuudha. Kororimaa keenyatti go'anna. Kororimaa sama barbaadan itti godhadha. Otoo ashaboo daakamaatti goonee filatamaa ta'a qulleetii keenya irratti. Isaa booddee sirriitti walitti sochoosuudhaan sirriitti qulaalla'u jechuudha. Akkuma yeroo kaan firfirii qulaallaan bishaan xabxabitti gochaa sirriitti qulaalla'uu qabna jechuudha. Bishaan ho'aa ta'ee gaariidha. Demo bullaa keenya amma barbaannu erga qodaa duwwaa irratti fudhannee booddee ergatti naqannee booddee
bishaan qorraatiin bishaan ayootii nu jalaatii quraan qorxata kanaafuu bishaan qorraatiin labii sootee garuu rakkinaan qabu akka barbaadan godhaati baay'ee sotoon furdisiin baay'ee sotoon qaddisiin giddu galeessa godhaati akka kanaatti kun akka ilaalaa artanitti waliin makadha sirriitti walitti makachuu isaa booddee immoo qulleetii keenya isaas tablallaa turre isa bishaan xabxabatti gochaa turre keessaa ta'e akka inni fudhatuuf takka akkasumatti sosochoosna callumaniitu bishaan homaayyuutti goyaan keessaa ba'uuf jechuudha. Bishaan sirriitti keessaa nu baheera. Bullaa keenya saddoo sanatti walitti makannee sana niitu gara qulleetii sabballaa turreetti itti naqna jechuudha. Kan inni firfiriidhaatti adda ba'u iddoo kanattidha jechuudha. Firfiriitti buddeen bishaanitti gonee buddeenitti gonaa isa kanatti garuu bullaa keenya sila waliin makannee sana funee itti naqanna jechuudha. Isaa booddee akkuma argaa jirtan daddafni harkeenya irraa fuun qabnu daddafnee iddoo kana sochoosnee firoota sababni isaas akka nu jalaatii quraan qoxannaa kun jala waliin qabanneef jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan akka firfirii warra ijjite akka firfirii nu ta'aa jira. Daddafnee sochoosnee gaariidha. Erga kun sirriitti haala kanaatiin sirriitti walitti makannee sirriitti nu bishaatee booddee hojii yeroo baay'ee fudhatu miti hojii yeroo muraasaadha. Hojii sa'aatii muraasadha jechuudha. Akkuma ilaaltan haala kanaatiin haala bareedaa ta'eetiin kanaatti hojjetanneerra jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan bullaa firfirii keenya haala kanaatiin hojjetannee xumurreerra. Yoo barbaadan dhadhaatti godhachuu dandeessu, yoo barbaadan ta'e immoo dhiisuu dandeessu. Qodaa irratti baafannu erga qopheeffannee booddee kun haala kanaatiin qodaa keenya irratti naqannaa jechuudha bullaa firfirii keenya. Amma dhamdhamuu duwwaatu naaf jechuudha. Baay'ee mi'aa akkuma hojiin isaa sun tursiisne mi'aan isaas akkasuma baay'ee mi'aa. Like, share, subscribe gochuun dagatina. Yaada keessan immoo yaada nuuf qabdan immoo comment irratti nuuf barreessaa. Viidiyoo gara biraadhaan angoola garuutti nagaadhaan.